Hagayya 22,2026 oduu sibuunee Turkii yeroo kana isin biraan geenya. Manni murtii adabbii hidhaa obbo Taayee Danda'a kan ganna 7 muree ture gara 4tti hir'isuun raggaasiise. Dhaddachi jibbaataa mana murtii waliigala Itoophiyaa dhaddacha roobii hagayya 19,2026 ooleen himannaa meeshaa waraanaa seeraan alaa qabachuun hidhaman waggaa 4 obbo Taayee irratti murtaa'ee ture. Dhaddachi jibbaataa mana murtii waliigala Itoophiyaa ceemse. Murteen sun dhaddacha roobii ooleen kan darbe ta'uu haati warraa obbo Taayee adda Sintaayyoo Alamaayyoo BBC'tti himaniiru. Obbo Taayee Danda'a himannaa sanaan kana dura badii raawwatan jedhamanii mana murtii federaalaa Itoophiyaatti waggaa 7 itti muree ture. Manni murtii federaalaa Itoophiyaa waggaa 7 itti muree ture. Obbo Taayeenis mana murtii olaanaa federaalaa dhaddacha lidataatti ol iyyatanii turan. Manni murtii waliigalaas waggaa 4tti isaanii gabaabsee ture. Isaan garuu isumarraayyuu akka gabaabbatu fedhu. Maddi BBC'dha. Naayijeriyaatti bidiruun galagaluun lubbuun namootaa darbe. Kaaba lixa Naayijeriyaa kutaa bulchiinsa Sokotootti bidiruun galagaluun namoonni 50 ol ta'an dhumuu isaanii Reuters gabaaseera. Bidiruun sun namoota 70 baattee kan turte ta'uu fi baay'ee isaanii daa'imman ta'uu fi barbaachi reeffa namoota dhumanii itti fufuu aangaa'onni himan. Dubbii himaan poolisii Haimad Rufaayi miidiyaatti akka himanitti kamisa reeffa namoota 16 naannawaa Goroonii keessatti bakka Goraawu jedhamutti argame. Kanneen 16 ta'an ammoo nagaan baraaramaniiru. Ammallee namoonni 15 achi buuteen isaanii hin beekamu jedhame. Naannichi barbaachaaf bakka mijataa mitii jedhan lubbu baraartonni namni ijaan arge tokko Rootersitti akka himetti daa'imnii fi hojjettoonni humnaa qonnaan bultoota waliin ta'uun oomisha ruuzii walitti qabuuf imalaa turuu himan. Kanneen ijaan argan reeffa namoota 50 arguu himu. Reeffi isaanii kanneen argame awwaalchaan dura afataa fi uffata adiitiin maramee masjiida dura kaa'ameera. Dubbii himaan waajjira ittisa balaa tasaa Naayijeriyaa Iskeel Maanzoo Goraawu iddoo baay'ee fagoodha jedhan. Goraawuun iddoo baay'ee fagoodha jedhe gareen baraarsaa gara socho'us ibseera. Balaan bidiruu akkasii Naayijeriyaa keessatti baramaadha. Bidiruuwwan humnaa ol fe'u akkasumas bidiruuleen sunneen moofaadha. Seerotaa fi qajeelfama balaa tasaa hin qabanii jedhamuun qeeqamu. Ji'a darbe sababa kanaan namoonni 5 kutaa bulchiinsa Jigowaa keessatti dhumaniiru. Kirkira lafaa humna guddaa 6.7 qabu kibba Peeruutti mudate. Kibba Peeruutti kamisaa hagayya 20,2026 kirkirri lafaa Richter iskeelii 6.7 akka mudate qorannoon jiyooloojikaal Yuunaayitid Isteet beeksise. Jiddugalli kirkira lafaa kun naannoo Upahaachoo naannoo Haayichuuhoo gadi fageenya kiiloomeetira 67 yookaan maayilii 42 irratti argama. Raafamni kun Haayichuuhoo Arukuupiyaa isa Waan Chaabeelishaa Apurimaak Kosokoo fi magaalaa guddoo Lima dabalatee kibbaa fi giddu galeessa Peeruu keessatti dhaga'ameera. Naannawaa sana keessaa ba'uun yoo xiqqaate namoonni 2 kan miidhaman ta'uu qondaaltonni himaniiru. Qondaaltonni himanii naannoo sanatti manneen dhaabbileen fayyaa fi manni barumsaa hedduun miidhamaniiru. Naannoo Koraa jedhamuttis dhagaan akka kufe gabaafameera. Inistituutiin Ji'oofiiziksii Peeruu ammoo guddinni kirkira lafa kanaa iskeelii Reekteriin 7.2 fi gadi fageenya kiiloomeetira 800 galmeesse. Garaagarummaan kun mala safartuu dhaabbilee lamaan irraa kan ka'e ture. Humni galaana Peeruu kirkira lafaa kanaan balaan suunaamii akka hin jirre kan mirkaneesse yoo ta'u, qondaalonni balaa tasaa ammallee naannawaa balaan kun mudate miidhaa dabalataa fi kirkira booda hordofaa jiru.